Abaan ilmaan keessaa bahaa. Akkam olte abbaa Bariisoo? Eenyu? Seeni ol badi seeni. Taa'e. Nagaa. Ta'a namaatu hafe alatti. Inni afni lakkee ama. Hayi. Aboo eenyuti? Ilma eenyuti hoo? Hatoofi guyyaati. Kanuma Toofiq guyyaa kanuma. Toofiq guyyaa saayiba kiyya jabaa mi'aaboo hiriyaa akka malee dur wajjin qabsaa turre naaf inni bar gaafa abaa'oo kana bar uummata keenya bilisoomsinu malee jee nama akka malee leenca abbaan kee. Waan gaaratti taane yaaboo ilmoo. Goota. Dur guyyaati. Deemee ture abbaani. Akkuma abbaa san immoo sodaataa wayii ta'e. Aboo abbaa nan gaabbee leenca beek. Maaliif dhufte masilaa? Akkan taranaa hanni Toofiin dhufe abbaa Bariisoo. Urjii. Urjiiti yommuu? Urjiite. Hayi. Aboo maali tuffiin hanganaa? Ana tuffutteen abbaa Bariisoo. Maal qaban talagaa dhiirumaa fudhattanii? Hin ta'u urjiiti yommuu? Urjiiti namni akkatti ilaalu bara namni ganda kanaa dhufee sodaaf urjii ilaalu bara akkamiin dhuftee irraa akkana naan jette na tuffatte kaana ganda kana keessatti ani namni akka wal jeenna laalaa. Hayi. Way ijoollee manguddoo erga namni akka aadaallee hin beektu kanuma kaatee dhuftaa tuffii qaba. Manguddoo maal barbaachisaa maal dhufee fuudha. Hayi narraa beekuu ba'a. Osoon fuula kana sitti cuqqaala hayi narraa beeku osoon mataa kana sirraa achi hin ka'e. Nka. Way ijoolleen maa subaafi kannaa maqiyyan ta'u. Way ilma kiyya bara kuma jabee battuuf yaa. Urjii. Bishaan miti keessummaa dhufe keessummaa. Ilma kiyya sibiila kanaa kanaan deemna ijoolleen gaarii mi. Dubartii dhiirumaaf lallaami yoo isin hin fuune akkam ilma Toofiq taatee moo. Sibiila kanaa ganda keessanis jaami ilma kiyya boru kottaa. Taatee. Almakhiyya sumaafin dhalee ammaa dubbisuu dandeessa. Urjii hoo keessumaa dubbisi bishaan fidiiba. Galatan barbaachisu ati sabbuma ho'ati. Waan kana haa ilmoo almakhiyya. Galatoomi akkuma abbaa manguddoo kabajjee akkuma ani sabbuma keetiin kabajami boru kottaa. Ijoollee ammaa na xiqqeessa kun intala xiyyeeffatu.